Moote moo dhoofte? Garuu waan bareedu fakkaata ree. Uuwway dhaabbata bareeda. Dhayikaa dhayi xumuri meeshii. Nama dibaana magaalaa roodiyaa salphaanatti fakkaata. Ana akkatti qallisoo mos siin jedhe shurrubbaa siin jedhe. Shurrubbaa ta'e? Maaltu ni miidhagdu? Shurrubbaan akkam? Beektaa shurrubbaa? Waggaa tokkottuu fixxooti. Gonoggontu sanaan. Danda'een taa'u. Ishee amma kamiidha? Qaadhumoota. Chaalenjii kee fixatti kanuma. Haganuma? Fotootuma kana? Bareeddi. Bakka ishee yaateechi akkatti waa siin deeta akkatti hin dabala. Laaqleq Asiis takka kanatti gadaatee waa faccin bareeddi nama. Asiin takka. Asirraan takka bakka. Ana isin hidhini tun akkaataa ta'echa. Akkana hoo baatu das nama hin jettu. Cinaa kanarra akkatti teechiftaa asiillee akkatti teechiftaa. Rifeensa kiyya naa sirreessi. Naa sirreessi. Maali? Rifeensa. Dabbasaa. Dakka dadda. Laa jira jirtuu fayyaa keessanii nagaa dhayii nagaa keenya galata rabbii baga nagaa fayyaa taatantiin jecha. Egaa har'a immoo waa xiqqoo tokko isin qabadhee dhufeen jira. Wanti sun maal jettanii filaas qabadhee dhufeen jira. Dibata rifeensaa mataa jechuudha qabadhee dhufeen jira. Maal gochuu eddayii naan jechuun keessa hin oolu. Maaltan manni immoo haaraa fakkaata. Manni haaraa miti manuma keenya. Kan immoo namatu yeroodhaaf as godhate kanneen jechuudha. Meeshaalee namatu yeroodhaaf keessa naqee jechuudha. Kana fakkaata isiniin jecha asirratti immoo mee har'aa abbaa miliyoonii maal jechuun barbaada seetanii rifeensa kiyyaa akka inni naaf sirreessu nan gaafadha jechuudha. Mee maal naan jedhaa walumaan lallasiin jedhaa. Egaa laayik sheerii koomentii gochuudhaanii nu jajjabeessaa siin jechuun affeerraa keenya yeroo hundaati jechuudha. Yeroo baay'ee waan gaarii hojjedhaa waan gaarii isinirraa barbaannaa. Fiqirii jaalala hojjedhaa malee jibban hojjetinaa. Rabbi jidduu keessanii jibbaa fageessuu jettanii waa baay'ee haasoftu. Egaa akkuma yeroo wal lollu saniititti nu jajjabeessaa isiniin jenna. Yeroo waan gaarii hojjennu waanuma kamiyyuu haa hojjennu taariikuun waan gaarii ta'uu dhabuu danda'a hin beekamu jechuudha. Egaa nuti immoo miira akkamitti dhaga'ama rifeensa kunaa sirreessiin jiraan naa sirreessitu malee hin jiraan dirqama jechuudha. Chaalenjii isaati jechuudha kun har'a. Mee chaalenjichi kun ulfaatamoo ulfaatullee walumaan kan laallu ta'a. Turtiin keessaanii amma hin ifaa. Yaa kaameraallee dhoossaa miti. Viidiyoo hojjennaa haala kanaan hin jedha. Mee maal naan jedha laallaa walii. Kot. Maal jetta? Oma ta'ee viidiyoo. Maarre? Viidiyoo hojjechaa. Ati moo? Biyya keeree nama moo? Natu siyaame miti. Egaa siyaame maana jeeqxare. Maana beekaasaa beekanaan. Mee hordoftoota keenya nagaa gaafa. Hordoftoota keenya nagaa gaafa. Maanatti ni hirree duraa. Maali sitti maree sitti mahina amma. Maal rakkina qaba? Ishii kabajamtoota hordoftoota keenya akkam bultanii nagaa keessanii jirra jirtu isiniin jedha. Baga nagaa nu taatanii nu akkuma argitanaati viidiyoon waa isiniin jette garuu hin beeku ani. Ani hin beeku maal akkasiin jecha artus hin beeku. Beekaa kama waliin laalu ta'a na waamte ani waan na waamte billee hin beeku. Waan ammaa na waamte bihi. Min gaafadha jechuudha. Maala? Na gaafatta? Kama na gaafatte mana waamte shufi. Kabajamtoota keenya akkam jirtu siin jecha irra deebiidhaani har'aa
har'a jechuudha. Chaalenjii tokko fidee fi dhufee abbaa miliyoonii fi chaalenjii sun maalidha jechuun keessaniin oolu. Chaalenjii suni yoo itti ulfaachuu baate ittillee hin himne. Maalidha? Dhugaa dubbachuuf itti hin himne. Rifeensa kiyya naa sirreessi. Naa sirreessi. Maali? Rifeensa dabbasaa. Kola. Dakka dadda. Ookaa. Laa tokkoffaa irratti dabbasaan kiyya dhahamee hin beeku. Dhahamee hin beeku. Dhaadhee hin beeku. Nama naa dha'uu qabu. Dirqama bakka barattee toonaa dha'uu qabda. Yemmuu hojiin kanaa miti. Dirqama barattee. Kanaafuu ta'u kiyya kan warra dhiiran malee kanaa miti. Kunillee maa yeroo baay'ee dhiirri sirreessa waan ta'eef gara biroo. Maashinii as sirreeffattaa? Jechuun Maashinii sii fidu? naa shurrubbaa dhahe. Shurrubbaa naa dhahe dabi'ama. Akkamitti dhawreen hin beekuyyoo? Agam geechiree tuni. Chaalenjiidha. Kun chaalenjiidha jechuudha. Mee kanas dhibee jedhee godhamee siffadhuuti taa'e teessisa. Dura laal. Dura itti dibata. Harka kee walitti dibiitoo akkanatti qunxurii harka kee walitti dibiitoo fuudhii ta'e. Yoo itti dibeetoo dafqaa sa'aatiin hin deemu. Wanna hojjedhee hin beekne hojjechiifta nama naa gala. Daa'imman hojjedhu waan rakkina qabatan. Akkaatti hangandaatuun babbareechina kan ofii kanan nu ifa. Hangandaatu tolchaa. Fuula biraan nan gahin kaagibaatii. Dhala isin tunne. Akkana waanii. Gara miina fuudhuu. Kara sitti tolee fuudhee ani rakkadhee. Ani hin beeku. Ija dhagabante. It's okay. Hai, odoo teessee si wayya kaameraa si muraa era punya. Kaameraa punya sirraa muraa era. Hai, akkamitti fuudhaa jirti? Fuutee? Fuune seeraan qabu. Fuudhishi. Fuudhi kaanii waan rakkadde si jammar. Chaalenjii keetii in ulfaata moo ulfaatu? Toleedhi. Nama kun agar? Lafi kaashin. Nuti akka. Inna hubee shamara mana shamarran itti sirreeffattu. Dhiirota hojjeta. Eeshi dafi kanatti kenni kanan qabu. Kanan qabu naa kenni. Qabdu. Kasirraa hin qaba dabbasaa. Kana qabi. Asi rakkisu. Kana qabi. Sanis. Sanas qabi akkaatti biraatti. Akkasee. Tattara gaadhanuu bareechite deebi'u. Walumaatu hojjettu laala. Masumaa na dhukkubsinna. Sadii nama. Maari sadii qofachu qofa. Qoodiga. Qoy. Alas keessatti laala araamee qofa. Jesi kana hin beeknu. Karamti garbatu. Garbitti galam. Garba qoda godhi dabii. Meesin laala. Hin beekta waaqi. Kirooroo hojjette hin beekta. Attam beekamu. Hin beeku waan beeku. Amma qaaqiu jechuun waaqa hin beekta kirooti bareeddeetee dhooftaa jirta turta malee. Suuta. Sin harkisee? Tati. Iffoote moo dhoofte? Garuu waan bareedu fakkaatare. Bareeda. Dhayi xumuri meeshii. Nama dhibaa nama dhugaa
Balaa dia salphaanatti fakkaatanii. Ana akkatti qallisoomu siin jee shurrubbaa siin jedhe. Shurrubbaattee? Maalitti ni mirreetu? Shurrubbaan akkam? Beektaa shurrubbaa? Kaan Itti furdistaa jechuudha shurrubbaan. Abboo anis hojii sana siidhaan. Anis illee gunu san. Ishii dabe utottoriidha. Yoo tori isaan siidhaa. Dhacaaffee nu baasii. Daraa dhabbayii kan. Hin ulfaataa. Hin guduufin. Guduufaa miti. Diinatti bahe. Guduufaa miti. Ma. Jarra na bu'e. La. Argitee la. Dhoofte jaba. Ya? Jaamu. Quxuxxurii jedhan sensiidhaan. Maal jedhanii? Har'amoo nama maal natti fiddeera amma? Meeda fi sa'aatii nuti jalaa dhumatte. Ati maa warraattaa beektu? Nan dadhabee maa du'anaatii fixe. Surmaayi. Maan nama duu keenya ta'e qaata fixana. Hin guduufaartamoo hin naartamoo. Maal guduufa dhaanu? Wayne. Maal fatanaa nagana gabaadha? Hin qallistee doola. Hin qalliste kaadoo qallisuu baatte. Maarree qallisee siidhaadha hunu? Ani qallaan barbaanne. Kan dafeen irraa hiikkatuun barbaada. Meemee qoynan laalaa kan biraatti hin dabalin. Kanuma laalla. Argitee? Waggaa tokko irra teessee qallaan nama dhukkubsitu sana. Dhugaa? Tushaa fooyyesee taree kana? Nama dhukkuba. Akkana barbaada kana? Sokka akkana hidhadhaa. Nan hidhadhaa. Tolchinee kan argite? Qallaal tolchite baasmaa. Mee taa'e naduu. Taa'idha hime. Eessa filaasu? Akkatti dhahuun beeku filaasu maara. Kinoo kaabbaan miliyoona makkatti na dhahee shurrubbaa. Quxuxxuriidha. Tutturii dhahee. Bareedee garuu shaggaadhaan bareeda. Dhugaa sanadha. Gonoggontu sanan danda'in taa'u. Ishee amma kamiidha? Qaadhumate chaalenjii kee fixatte kanuma. Haganuma? Tokkichuma kana? Bareeddi. Bakka ishee yaatee ciyo akkatti waan siin jeeta akkatti hin dabala. Laaqilaqil. Asiis takka kanatti giraatee ciyo waan fachuun bareeddi nama. Asiin takka. Asirraan takka ana siin hidhini akkatti taatee ciyo. Akkana hoo baatu das nama hin jettu. Cinaa kanarra akkatti ciiftaa asiin akkatti ciiftaa. Gaafa re'ee fakkeessite jechuudha. Akkanatti dabbasaa naadhee. Akkanatti odoo keenya ta'e yoo na fixeen akkana godheen naqibaatii diddibeen areeda taakkaleen qirtsiis baasesidha. Anuma gaafa sanii wayi siisirreessee gaafa fa'i. Keechan nama dhiba dhugaa. Oduun maa yaadii qaba dinannaa dhugaa. Oduun irraa amma lama sadii deebi'eema. Malla. Ifi ture maaliif hiite? Lakki. Galatoomii. Ganama nama tere? Chaalenjii cuuniin ulfaatamuun ulfaatu siin jechuu banana si haamee. Nama gaafata dhugaa nama gaafata. Nama fakkaataa hordoftoota keenya. Dadhabsiise. Kana harka keessa nama dhukkubsa. Sirumaa dhooftatuma si dhukkubse. Onumtuu. Tunumti sanuma si dhukkubse. Kana fakkaataa waan daawwataniif. Kanatti na fiddee amma daawwattootatti na fiddee. Maal jettaan waan sitti dhaga'ame.
Gariitti. Ishii hordoftoota kiyyaa kun akkuma argitan kanaati viidiyoon kun ani cufaa maal na argitee manatti namamtiin jechaa jira. Natti isiniif nani maani hojii weetii irra naala jira. Kanan dhufee daashiin viidiyoo jechaa jirti. Viidiyoon ishii chaalenjii irratti kaahun oone. Ani qaldiisee ambasaan asirreessoo jettu kaa. Ni kan nama dhibaa fi nama dhibuu ani immoo kanaan hojjedhu kan dhiiraa waan tureef. Kan shamarraniidha nama dhibaa akkanatti ilaallee jaalladhu salphaa fakkaata. Yoo dhaqanii harkaan fuudhanii harkaan qabuun baay'ee nama dhiba. Harkaan qabanii hojjaa dabarsuun kun chaalenjii moo nama barbaachisa jechuudha barbaadeetu man qabamutti muuxannoo nama barbaachisaa jedhanii wanni jedhan jira asirratti akka. Fixxee. Lammataa ittiin deebi'u ture chaalenjii kana yeroo biraatiif. Akkanuma. Nan deebi'a yeroo biraan mana nan deebi'a. Sirriitti shaakaltee dhufuu qaba.